wantan keessa darbe umrii koo kanaata seenaa baay'een argee mi'a hedduun qaba gaarummaa gooftaa koo olma isaa baay'atee naa nyaataam lafee koo mi'a hedduun qaba gaarummaa gooftaa koo olma isaa baay'atee naa nyaataam lafee koo Sagodi sundandawu unduma jala naftaem Jesus kuno nangawu najirachi seragu te unduman van nabenkabu mogole nafta rajabina demendatabu najirachi seragu te unduman van nabenkabu mogole nafta rajabina demendatabu Bayet noraman kaum si kose dogadi barba jarabe sawar kamutura sem garasa kana jerma samale nerkine mano mudasa allo magala gar mangofta imamenu irramchi serami humanity ndura rapsamu ebuko arketu la faunati burkana base arjuma sadinji la namota sadagechise walu magala gar mangofta imamenu irramchi serami humanity ndura rapsamu ebuko arketu la fogogati burkana base arjuma sadinji la namota sadagechise Satimada ol masabayet gola kojira nan kudamda anabe kam gofta ada wantan keessa darbe umrii koo kanaata seenaa baay'een argee mi'a hedduun qaba gaarummaa gooftaa koo olma isaa baay'atee naa nyaataam lafee koo mi'a hedduun qaba gaarummaa gooftaa koo olma isaa baay'atee naa nyaataam lafee koo
samundi sefal senako Pocharo kata rakonda na durambane Naftaim Yesus mati sorata kan gadinumne Aluma galangar mangofta imamenumu Rampchi sirami humanity ndura rapsamu Ebuko arketula faunati burkana base Arjuma sadinji lana mota sadagachise Aluma galangar mangofta imamenumu Rampchi sirami humanity ndura rapsamu Ebuko arketula fogogati burkana base Arjuma sadinji lana mota sadagachise Wanto konkabuma wan niferu wanta kambira Ol mangofta gobara rakina fula kojira Sayad rayu itira baleno funyo safara Ada kochala wanta na fulefu namarara Sayad rayu itira baleno funyo safara Abba kochala wanta na fulefu namarara Nachirachi seragu te unduman van nabenkabu Golena taera Betuan kunaku Sana Wanti Sunan nabi Kabuma purkada Walu jebusin kabu Wanti samna betuan pukun kabu Perena ilalun juru Wajamu tatwail fajira Agabu kuolem bula Namirufe esa jirta ilalun juru Abbashi utun barati badu Anadis rapidi Kanafi mujana fedina Ari mujana buwa Agmalena mati Nyada Namirufe esa jirta ilalun juru Agabushe afambute an badde dufe wangu sin kabu Malka gurrake nagaw nagawan to ko wara ko patamale wato ko nagaw isa nasa una fan ko rati bette asofta male imbetu gurrike nagaw afana malala male urko wanto ko nagaw afana malala no badda gammacho akamisiti dagame harra waqa yusina ebisu ebifama Ayana gari sifata ebbifame atis Wana gawa kanyusin fata ayana kadan sila ushu ebbifama ebbifami Amin በመጀመሪያ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰሽ እሺ አመሰግናለሁ እኔ እንኳን አብረው አደረሰን ስምሽንና ከየት እንደመጣሽ ለተመልካቾቻችን ስሜ ሳልልሽ አሸናፊ ይባላል የመጣሁበት ከበከጃማ ነው ከዚህ በፊት በምን ትተዳደሪ ነበር እኔ ባለቤቴም ቀን ስራ ነው የምሰራ እኔም የሰው ቤት ስራ ሰራ ነበር አሁን ደግሞ ትንሽ ልጅ ስላለችኝ ሰርቼ ለመተዳደር አልቻልኩም ስራ የለኝም አሁን ማለት ነው እንግዲህ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን የ2015 ዓመት ባልን አስመልክቶ እንዳንቺ ላሉ ሰዎች ድጋፍ ያበረከተች ትገኛለች በዚህ ድጋፍ ምን ይሰማሻል በጣም ደስታ ነው ተሰማኝ እኔ በጣም ይሄን ሰውን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ጤናና እድሜ እንዲሰጥልኝ እግዚአብሔርን ለምንለታለሁ በጣም ነው ደስ አለኝ አንተም ደስ በላችሁ በመጨረሻ ለተመልካቾቻችን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ትችያለሽ እንኳን እግዚአብሔር አደረሳችሁ ለዋለው እግዚአብሔር ደግሞ ይባርካችሁ እኔም ደስ ብሎኛል እናንተንም ደስ በላችሁ በጣም እናመሰግናለን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ እናንተንም እንኳን ለዚህ ዓመት በሰላም አደረሰን 2014 ብዙ ነገር ማሳልፈናል ብዙ ነገር መከራም ማሳልፈናል ለዚህ ሁሉ ያበቃን ደግሞ እግዚአብሔር ስለረዳን ነው እግዚአብሔር እኔና አንተንም ሁላችንም እንኳን ለዚህ ያበቃን ይላል አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ለእናንቱ ላሉ ሰዎች ለነዳሃ ላቅመ ደካሞች ድጋፍ ያበረከተች ትገኛለች በዚህ ድጋፍ ላይ ምን ደስታ ተሰማውት እኔ በዚህ ድጋፍ ላይ እውነት ለማለት ከሆነ እግዚአብሔር ሰው መሰረት ማለት ነው ከዚህ በፊትም 2013 ለብዙ ነገር
ድጋፍም አድርጎልን አሳልፏል። አሁንም ደግሞ ለዚህኛው ለ2 ዓመት ድጋሚ ድጋፍም አድርጎ ለብዙ ችግርተኞች ከዚህ ከመከራና ከአሁኑ ባለው ጊዜ አንጻር ብዙ ነገር ስለረዱን እግዚአብሔር አሁንም እውነት አሁንም የሚያገለግለውን አገልግሎቱን ይባርክለት የሚለውን ነው ማመሰግነው። አሁንም በረከቱን ጨምሮ ይስጠው፣ አገልግሎቱንም ይባርክለት። ለሁሉም ለምስኪኑም አሁንም ለድሃውም ለሀብታሙም እግዚአብሔር የማይለይበት ለተራበው አብላው ለተጠማው ደግሞ አጠጣው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይሄን በመመልከት ይሄን ሁሉ አስቦ ይሄን በማድረጉ አሁንም እውነት ነው እግዚአብሔር በረከቱን ባርኮ ይስጠው፣ አገልግሎቱን ይባርክለት፣ አመትም ያድርሰው። ሁላችንም ለዚህ ሁሉ ያበቃን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በላይ ያስብልን። እግዚአብሔርም ጨምሮ እኛንም የሚያስብልን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርም አመት የሚያደርሰን እሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር አሁንም ይርዳን የሚለውን ነው።
Maqaan keessan eenyu? Ansha Eessarraa dhuftan? ganda duwwaa shan. Asuma magaalaa Naqamtee jechuudha. Amantiin keessan maali? Musliima. Har'a waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaatu amantiin hin qoodin gargaarsa midhaan nyaataa isiniif taasisanii jiru. Gammachuu akkamii isinitti dhagahame? Baay'ee nutti dhagahame. Kana duras nu gargaareera ammas nu gargaareera. Waaqayyo isaa gargaaru adda san baasinii gara deemutti isaa eegu. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameen isiniif illee ayyaana gaarii. Hundumaaf ayyaana gaarii. እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስምሽ ማን ነው? ዘምዘም በቀለ ይባላል። ከየት ነው የመጣሽው? እዚህ 05 ነቀም። እምነትሽ ምንድነው? ሙስሊም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ወልዳ ክርስቲያን አራራ waaqayዮ አዱኛ ቤተ ክርስቲያን የእህል እርዳታ አድርገዋልና ላንቺ ምን አይነት ደስታ ነው የተሰማሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። ድሃ ይረዳል፣ ልጆቹ ላይ ያኑረው። ፈጣሪ ክፉን ነገር አይንካውሱን፣ ክፉ አይንካውሱን። የጨምሮ ጨማምሮ ይስጠው። ይሄው የሰጠን ላይ ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። እጥፉን አድርጎ ይስመልስለት። የድሃ አባት ይሁን ዘላለም ዓለሙን። እግዚአብሔር ባርክሽ። አሜን። መልካም ባህል። እሺ ለእናንተም መልካም። እማማ baga nagaan dhuftan. Baga nagaadhaan dhuftan isinis. Baga ayyaana geessan. Baga waggaa geessan isinis. Maqaan keessan eenyu? Yaani hambisaati. Eessarraa dhuftan? Ganda duwwaa lama. Egaa har'a waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa gargaarsa isiniif godhan yeroo yerootti illee isinii gochaatti kan jiran mee gammachuu akkamii isinitti dhagahame? Baay'eetti gammanna kan argine hin beekne argine dana keessatti Waaqayyoo namufa dhaabu malee ammayyuu isin haa dhaabu Yesuus Kiristoos malee waggaa waggaadhaan akkasumaan nama hiyyeessa gargaaru taa dhaabadhaa hundumti keessan. Nama hiyyeessaaf dhaabatu taa dhaabadhaa Waaqayyoo isin haa eebbisu waggaa waggaa ga'a. Waan guddaa argine dhugaadhaan. Kan dhuguma namni nu ilaalee firriyyuu ilaalee nu ilaalee nuun argine waldaan Araara Waaqayyoo nu argee nuunis abbaan araaraa nu argee nu waamee kunoo rakkina keenya irratti nu gargaaree nu dhaabachise. Kunoo ulfinaan arganne waggaa waggaatti fudhanne nyaanne dhunne barakata guddaa arganne manni keenya barakata argate midhaan keenya fudhannee gallu nyaanne quufne baay'ee bara dheeraa isaarraa nyaanne quufne baay'ee barakata arganne eebbifamaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Eebbifamaa ammaa koo ayyaana waggaa bagattiin isin ga'e ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Inni nuu kaasee naddanaan nu ga'e inni amma yoonaatti nu gargaarsise kun nuufa dhaabu ammayyuu hamaa itti adeemu nurraa ittisuu Yesuus Kiristoos ulfina isaatiin nuufa dhaabu eebbisee inni eebbisee nuu kenne nuufa dhaabu bara jireenya isaa hundumaayyuu isaa wajjin haa ta'u ijoollee isaa dhala isaa isaaf haa guddisu eebba Waaqayyoo isaaf haa guddisu. Ameen.
Maqaan keessan eenyu? Nash. Eessarraa dhuftan? Asuma. Waldaan kiristaanarraa gargaarsa isiniif godhanii jiru. Gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Walitti argamu. Waaqa isaan eebbisu, gooftaan isaan eebbisu, ammoo isaan eebbisu. Waggaa isin haa ga'u, baga ayyaana geessan. Waggaa isin haa ga'u. Eebbifamaa. Waggaa isin haa ga'u, ammoo isin haa eebbisu. Maqaan keessan eenyu mamma? Taakanya guddina. Eessarraa dhuftan? Bas dargee Asuma magaalaa Naqamteedha? Naqamtaa samaadha. Gargaarsarra waldaan kiristaanarraa waaqayyoo namni waaqayyoo raajii masarratti taa'ee isinii taasisan gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Sinaa tiksu ammayyuu Yesuus. Isiniif haa dhaabatu. Akkasin nu gargaartan isinaa gargaaru immoo. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu sinaatiif akkamitti nu gargaartan sinaa gargaaru immoo. Ameen. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa godhu. Ayyaana nagaa isiniif haa godhu. Akkasii waggaa gaa. Maqaan keessan eenyu? Ani Taaddalee Chaggidoon jedhama. Baga ayyaana geessan. Amiin baga wajjin geenye. Eessarraa dhuftan? Asuma Laqqamtee Duwwaa sadii gandaa Calalqeen dhufee. Gargaarsarra waldaan kiristaanarraa waaqayyo isinii taasisaniif gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Baay'een gammade dhuguma hin eegnes gabaan nagada golletti kootuu hidhanii warra gandaatu na waamna maa'inni naan waldaa araaraa dhiqee gargaarsa fudhatta jennaan. Nan dhufee teenyee gaafa teenyu namni waaqayyo dhufee nu eebbisee kun gaafa maaliif ani amma akka tokkotti jechuudha. Hojjechuus nan danda'a. Namarraa fudhachuus nan danda'a. Anootun ta'ini warri nagadi miilaan qabne harkaan qabne baachuu hin dandeenye deemuu hin dandeenye warra wichariif galanii hunduma gaafa laalu an ta'ee bo'aan ture dhuguma dhugaadha. Kana yaadachuu isaaniif ayyaana irratti ayyaanni dabalamu jireenya irratti jireenya dabalamu ulfinni irratti ulfina dabalamu jedhanii galatamaa eebbu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u eebbifamaa. Hunduma keenyaaf haa ta'u. Mamma baga ayyaana geessan. Baga wajjin hin geenye. Eessarraa dhuftan? Qassoo. Maqaan keessanoo? Muluttaanaa. Amantiin keessan maali? Musliim. Amma musliimaa amantiin keessan? Egaa waldaan kiristaanaa amantiitu addaan hin qoodin gargaarsa midhaan nyaataa isiniif taasisanii jiru. Gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Baay'ee nan gammade. Abbaa maleen guddisaa jira. Warra gandaatu na waame. Warri gandaa raqitii waldaadhaaf fudhadhu naan jennaan hin dhufe. Amma baay'ee natti toleera. Rabbi immoo umurii keessan dheeressu. Fayyaa immoo isiniif haa kennu. Jireenya guddaa immoo Rabbi isiniif haa laatu. Isaafis haa kennu. Isa nuu yaadeefis. Malee kan maaf hin dhufe gammadeera. Baga nagaan dhuftan. Amiin. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jiraadhu atis. Ameen. Umurii dheeradhu. Ameen. Eebbifamaa. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Ojaronda, Bareket Kabuda, Olkoram, Montebuda, Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Hama derga kuma wake
gada wae kunimta Amror faja Avda sinakesita Amror faja Avda sinakesita Daimu moko kase Hama derga kuma Waike yamuriadu Aishe ananarima Abajala fiata Ohe kunimta Amror faja Avda sinakesita Animaria dinakum shina nole esanatul fate senale shchwagadan dole chigabadne shinofle shchwagadan dole chigabadne shinofle denarat kufabe Duf gada Etole koilalo Wangore narandarba Gankali sadarbe Manane mifiatuko Inama razna vide Ore fisantiko Inama razna ስምሽ ማን ነው? ስሜ ሰላማዊት እባላለሁ። እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይሽ። እንግዲህ ዛሬ ወልዳ ክርስቲያን አራዋቀዩ አዱኛ የኢል እርዳታ አድርጎልሻልና ምን አይነት ደስታ ነው የተሰማሽ? ያው በችግሬ ስለደረሰልኝ ማለት በአሁን በዚህ በክፉ ዘመን ችግር በመዛበት ዘመን ይሄንን ማድረጉ በጣም እግዚአብሔር ይባርከው። ለምን ያው ሁሉ እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ህዝብ በጣም በችግር ላይ ስላለ ይሄንን በማድረጉ በእውነት ነው እግዚአብሔር ይባርከው ነው ምለው። ለምን ብትይ ሰው በጣም ተቸግሮ ነው ያለው። እኔ ብቻ ሳይሆን እኔ ከኔ የባሱ ብዙ ችግርተኞች አሉ። እኔም ደግሞ የልጆች እናት ነኝ። በጽዳት ስራና በሰው ቤት ልብስ በማጠብ ነው የምተዳደረው። ይሄን ስለተደረገልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ። መልካም በዓል ይሁንልሽ። እሺ አሜን ለሁላችሁ። እማማ እንኳን በደህና መጡ። አሜን እንኳን በደህና ቆየሽኝ ልጄ። ስሞት ማን ነው? ዘውዲቱ አድማሱ። ከየት ነው የመጡት? ከበኬሽቦ። ሃይማኖታችሁ ምንድነው? ኦርቶዶክስ። ዛሬ እንግዲህ ወልዳ ክርስቲያን አራዋቀዩ አዱኛ የኢል እርዳታ አድርጎላችኋልና ምን አይነት ደስታ ነው የተሰማው እማማ? በጣም ደስ ብሎኛል። በችግራችን ለመድረሱ እግዚአብሔር ለሱም ለልጆቹም ለቤቱም ክብር ምስጋና ይድረሰው እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከናንተም ከልጆቹ ጋር ይሁን ብዬላለሁ። አሜን ማማ። መልካም በዓል ይሁንልሽ። አሜን ለናንተም ለኛም ጌታ ከኛ ጋር ይሁን እላለሁ። አሜን። ስምሽ ማን ነው? ነይት ኢየሩሳ ሰፋ። ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ ከለቀምት። እምነትሽ ምንድነው? ጴንጤ ነሽ? ዛሬ እንግዲህ የኢል እርዳታ ተደርጎልሻልና ምን አይነት ደስታ ነው የተሰማሽ በዚህ ባህል? በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርከው። አሜን። ለሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርከው። በተለይ መሰረትን በጣም እግዚአብሔር ይባርክልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። መልካም በዓል ይሁንልሽ። አሜን። እማማ መቃን ኬሰ ነኙ አዳኑ ሞዛ ኤሰራ ዱፍታን ኩኖ 04 አመንቲን ኬሰ ማሊ ኦርቶዶክሲ
Arra gargaarsa waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa ayyaana waggaa kan bara 2015 bara haaraa sababeeffachuun isinii taasisaniif gammachuu akkamii isinitti dhaga'ame? Baay'ee natti dhaga'amaa jira. Galanni isaan badin. Isatu godhe gochaa isaadha. Waaqayyo ammayyuu ifa irratti ifa kennuuf dhala isaa ammayyuu immoo deebisee immoo Waaqayyo jireenya irratti jireenya dabaluuf umurii dheeraa kennuuf isiniifis hundumaaf iyyuu. Ameen. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Amaan giiftii koo. Eebbifamaa. Mama baga nagaan dhuftan. Ishi baga nagaan nu eeddan. Maqaan keessan eenyu? Araggaashee ol jirra. Arra gargaarsa waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo isinii taasiste gammachuu akkamii isinitti dhaga'ame? Baay'een gammada kana kan hin jedhamne. Waaqayyo immoo ayyaana dachaa isaaniif haa dabalu. Nurra immoo isaan haa jiraachisu. Abbaa hiyyeessaa. Nan galateeffadha baay'ee. Natti dhaga'ama baay'isee haa jiraatan bara jireenya isaanii hundumaa ayyaanni Waaqayyoo hundumaa isaan dandeessisu. Isaan kana danda'uu isaaniitiif ani baay'ee natti dhaga'ama. Jaalala isaaniitu dhuguma na hudha danda'een dubbadhu. Dandeettii Waaqayyoo malee namni kana godhuu danda'e. Galatoomaa isinis. Eebbifamaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keenyaaf haa ta'u.
fiddanii kan isin dhuftan yaaddana jirtu mee isaan irratti illee yaada qabdanii fi gargaarsa irra waldaan kiristaanaa gochaa jiru kanaaf yaada maalii akka qabdan dubbadha. Tolee galatoomaan jedha maqaan koo Aadde Maskaram Daggafaan jedhama asuma magaalaa Naqamtee kutaa Bakkanniisa Qasee yookiin Duwwaa 4 irraan dhufe waan nama dhibu yeroon kun yeroo baay'ee namni itti dhiphatedha yeroo namni itti beeleedha. Tolee kanan dhufe kutaa Bakkanniisa Qasee yookiin Duwwaa 4 gurmaa'insa uummataa jechuun hawaasummaa jechuudha walumaa gala kan Duwwaa 4ti harka qalleessa qubataa nama naannoo 500 qubataa qofaan jiraataa dhumti magaalaa keessaa kan Duwwaa 4 immoo yoona harka qalleessadha. Yoonaa naannoon suni Kaataangaa jedhama namoonni hojii garaagaraatiin ijoollee isaanii guddisu. Kana keessaa zoonii taanee bulchaa taanee gurmaa'insa taaneetu namoota harka qalleessa kana kan kutaa Bakkanniisa Qasee namoota 100 kan qubataan immoo nu bira dhufanii jiranii warra akka Luugoo warra akka Baloo nama 100 isaa oli garuu kan raajiin nu fudhatan akka nama argetti akka namoota koo argetti kanumti kutaa Bakkanniisa Qasee duwwaa gara nama 500 oliin arge asitti baay'ee gammadeera. Yeroonsaa yeroo baay'ee namni itti beela'ee namni itti rakkate namni itti dheebotedha. Yeroo kana keessatti immoo ituu hojii hafuuraa hojjetanii ituu harki qalleessi hammi kun itti baay'atu uummata keenya kana bira nuu ga'uu isaaniitii fi an lafarrattis waaqarrattis waaqayyo isaan eebbisu nama akkasii uummata keenyaaf waaqayyo kaase kana nama mul'ata qabu namni waan baay'ee jechuu danda'a ala mana kanaa yeroo laalu yookaan immoo yeroo tajaajilli garaagaraa mana kanatti kennamu namni baay'ee jechuu danda'a garuu dhugaa irratti hundaa'ee harka qalleessa bira imimmaan namaa kan xaragu nama akkasii dhalootaaf laachuusaa yeroo darbes iddoo garaagaraatti deeggarsa garaagaraa nu gochaa turanii ituu waliin caalchisiin akka magaalaa Naqamteettis akka qubataattis nama amma kana simatanii raajiin Masarat Taayyeenii magaalaa Naqamteef miti Itoophiyaa hundumaaf waaqayyo kaa'e garuu keessuma kan ganda kanaa kan magaalaa kanaa waan addaadha akka kanatti nu bira dhaabachuu isaaniitii fi waaqayyo ammayyuu ayyaana isaa isaaniif baay'isu kana caalaatti isiniif dabaluu tajaajiltoota mana kanaallee hojjetoota qe'ee kanaallee waan jennu hin qabnu waaqayyo yeroo hundumaa qe'een keessan haalli keessan haguutu akka kadhattan caalaatti argadhaa fayyaa ta'a baay'een isin galateeffadha kutaa Bakkanniisa Qaseerraa. Eebbifamaa ulfaadha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Isiniifis ayyaana gaarii. Baga nagaan dhuftanii maqaa keessan irraa kaa'atee akkasumas egaa naannaa kana jiraatu yookiis hojjetaadha isinii uummata kana kan fiddanii dhuftan jechuudha mee yaada keessan ibsadha. Ani Aadde Biraanii Asmaareen jedhama kan inni dhufee Qaseerraati. Ani immoo kan inni hojjedhu immoo dubartoota irrattidha kan inni hojjedhu dhataa dubartootaati. Zoonii irrattis nan hojjedha. Baay'eedhuma dhugaadha. Baay'ee natti tola. Waggaa darbes immoo Qaseerratti akkasuma fidanii dhufanii baay'eetti gammannee dhugaa waan hin beekamintu nuu ta'e nuun waa'ee mana kanaadhaan nu deebii hin qabnu waaqayyo isaaniif deebisu hojjetaa mana kanaas taanaan nama mana kanaatiin taanaan dhugaadha barakatiidha mana kana bakka nuun amma barakatii waan baay'ee irratti argineerra ammas waan baay'ee isa jechuus hin danda'u waaqayyotti darbee waa dubbatu ammas beela'aan kun ammi dhaabate kun ammi nyaate kun akka waaqayyo ammayyuu dhugaadha barakatii mana galee waaqayyo ammayyuu isinaa eebbisu jedhanii eebbifamaa ammas immoo raajiin dhugaadha nuuf jiraatanii hamaan isin hin tuqin hojjetaa mana isaaniitii wajjin jiraadhaa fayyaa ta'aa eebbifamaa. Ameen ayyaana gaarii isiniif haa ta'u eebbifamaa. Ameen ayyaana gaarii immoo isiniif haa ta'u gooftaan immoo isinaa eebbisu eebbifamaa jiraadhaa ulfaadhaa yesuus isinaa eebbisu. Ameen ulfaadhaa.